Fiilmiin keenya gaafa jalqabu abbaa Shaan namicha jedhamu tokko Ameerikaadhaatii Meeksikoo boordarii gaafa inni qaxxaamurudha. Intalli Shaan mucaansaa isheen durbaa guyyaa 3 dura hiriyoota ishee duukaa hin bashannanna jedhanii iddoo ba'aniitii hammayyuu hin deebi'in jiru. Shaan faa garuu hammamiyyuu poolisii haa beeksisan iyyuu malee poolisoota kanarraa wanti tokkollee argachuu hin dandeenye. Shaan hamma danda'etti dubbii kana ofiisaa qorachuuma barbaade intalli isaa iddoo isheen deemte turte deema. Iddoo ta'e tokkotti odeeffannoo akka fudhatetti iddoo makiinoliin gaafa dadhaban gataman guddaa tokko dhufuudhaan makiinaa intala isaa achumatti arga. Eeyyama malees keessa galuudhaan makiinichas gaafa banee ilaalu wanta tokkollee argachuu hin dandeenye. Atattamaan gara poolisootaatti deemuudhaan makiinaa intala isaa akka arge itti hime. Poolisoonni lama isa duukaa gara bakkichaatti dhaqu. Akkamitti akka ta'e utuu hin baramin garuu makiinaan mucaasaa iddoo sana hin jiru. Poolisoota keessaa Hektar inni jedhamu gaafuma jalqabuyyuu makiinaa tokkollee ati hin agarre. Ofii makee seenaa uumteedhaa ittiin jira. Itti fufanis eeyyama malee waan keessa galteef dafiitii bakka kana gadhiisi ittiin jedhu. Shaanis wanta ta'e kanaaf gadduudhaan gara mana isaatti deebi'e. Manaas mucaansaa fi haadhi manaansaa odeeffannoo gaarii nuuf fida jedhanii eegaanii turani. Odeeffannoo haaraa fidee wanta dhufneefis baay'ee ni aaru. Keessumattiyyuu intalli durbaasaa abbaa taatee mucaa kee durbaa akkamitti eeguu dadhabdatti jettee taarti. Halkan irras Shaan baay'ee gaddee utuu bakkee taa'ee bo'aa jiru haadhi manaansaa dhuftee isa sossobuudhaan dhiisii wanti tokkollee taanaan balleessaa keetiin minittiin jette. Achi booddees boordarii Meeksikoo irratti maal akka inni arge gaafa isheen gaafattu Shaan makiinaa bakka gataniitiin makiinaa mucaa isaanii akka argee fi makiinicha keessatti garuu dhiiga tokkollee akka nagarree akkasumas gara poolisii deemuudhaan poolisiitti himee poolisii duukaa gaafa deebi'u immoo makiinaan mucaasaa akka achi hin jirre isheetti hime. Itti fufees poolisoota sana gatii hin amanneef jeneraala isaanii duukaa akka haasa'u barbaadutti hima. Ganamarras hiriyaan Shaan inni baay'ee jaallatu Maaks kan jedhamu gara Shaan kanaa dhufa. Achis utuma haasaa jiranii haasaa isaaniirraa seenaa durii isa dabarsan irratti waraanota cimoo yookiis immoo wattaaddaroota ciccimoo akka isaan ta'an hubanna. Shaan akka koroneel turee fi mishinii baay'ee ciccimaa fi balaa kan qabu lama ta'anii akka fixanis dubbata. Maaks warra ijoollee kee kana fudhatan waliin taanee addunyaa kanarraatii balleessina gaafa jedhu Shaan lakki jalqaba haala nagaa ta'een hiikuuf yaallaa ittiin jedhe. Guyyaa itti aanuttis Shaan nama akkasaa mucaan jalaa bade duukaa deemuudhaan biiroo jeneraalaa deemuudhaan duukaa haasa'anii. Jeneraalichis abbooliin mucaan isaanii jalaatii fudhataman abbaa mucaa isaanii jalaa fudhate baranii ciraa masaayyuu irraanfataniiru. Magaalaa kana kan gaggeessu warritti ijoollee sana butan yookaan fudhatan akka ta'anii fi isaan immoo magaalaa kana maafiyaa baay'ee ciccimoo ta'anii fi namni tokkollee karaa isaanii irra dhaabbateennan akka ajjeesan itti hime. Waggaama darbeyyuu mootummaamti poolisiiyyuu dhaqanii karaa isaanii irra dhaabbataniinaan nama 37 akka isaan qalanii ajjeesanii fi mootummaan immoo poolisii baay'ee cimaa ta'e tokko gaafa inni itti ramadu poolisichi akka isaaniin hordofaa jiru gaafa baran isaa fi maatii isaa dabalatee hunda isaanii ajjeesaniiru. Guyyaa sana kaasees poolisoonni illee utuu hin hafiin isaaniif akka hojjechuu jalqaban osoo gadduu itti hima. Lamaan isaanis gaafa kana dhagaan baay'ee na'u. Jeneraalichis gatii gargaaruu hin dadhabeef dhiifama isaan gaafata. Shaan mootummaan akka isaan gargaarre gatii bareef TV magaalaa sanaa hundumaa waamuudhaan waa'ee mucaasaa kana addunyaatti beeksisa. Kanas ilaalaa jirta yoo ta'e dhufee isin oolcha jechuudhaan mucaasaaf waadaa gale. Zeenaan kunis iddoo hundumaa waliin ga'a. Maafiicha ni gaggeessu illee tunafiinillee zeenaa kana ni dhaga'a. Innis waa'ee Shaan gaafuma xiqqoo qoratu wattaaddara baay'ee cimaa akka turee fi oduu dabarsees gatii dhaga'eef yeroo dhiyoottis akka dhufuufiif gatii bareef otoo hin dursamiin dursuuf karoora baasa. Achi booddees hojjettoota warroota durboota butuudhaaf ergaman maaliif mucaa wattaaddaraa buttu jechuudhaan itti iyyuu jalqabe. Warreen ijoollee isaa butan poolisoota yeroo darbe Shaan duukaa makiinaa mucaasaa cheekii gochuuf warra deemanna. Nama itti bu'amuu hin qabne wajjin walitti na buusisan jechuudhaan poolisiin inni tokko achumatti akka ajjeefamuu fi Hektariin immoo mataa yehaaniin naaf fiddee dhufta qophaa'e ittiin jechuudhaan itti hime. Achi booddees harka isaa mirgaa kan ta'e obboleessaa Kaarloosiin namoota qopheessitii maatiin Shaanii fi Shaan sa'aatii 24 gidduutti ajjeefamuu akka qaban itti hime. Guyyaa itti aanuttis maafiyaan Kaarlos jalatti gaggeeffamu gara mana Shaaniitti deemsisaanii jalqabu. Gareen maafiyaa kanaas baay'ee walitti gurmaa'uu wanta ta'aniif gaafa ilaalaman qaama mootummaa fakkaatu. Shaan akka dingataa ta'e adamoof gadi ba'ee ture. Shaan osoo snaayiparii isaadhaan waa adamsaa jiru akka dingataa garee maafiyaa kana arguudhaan atattamaan gara manaatti deebi'uudhaan mucaasaa fi haadha manaasaa wal duukaa fooqii irraa akka isaan dhokatan isaan godha. Akkamiyyuu ta'e garee kana keessaati nama xinnoo ajjeesa. Achi booddees as ol galaa gaafa humna walitti ciman innis mana keessa dhokatee itti dhokaasuu jalqaba. Naannoo sana kan ture poolisiin tokko immoo naannoo Irshaati
dhukaasni banameera gara sanaa deemi jedhamee ergama. Garee maafiyaa sana keessaati namni tokko gaafa manicha keessa galu Shaan battaluma sanaan mataa isaa dha'ee ajjeesa. Kaarloosis dhumarratti garee sana bakka lamatti hiruudhaan kallattii adda addaa laatee fi poolisicha isa Heektar jedhamuudhaan gara manaa keessa galiitii Shaan iddoo inni jiru naa qoradhu ittiin jedhe. Shaanis warreen mana keessa galaaran hunduma isaanii itti sissiquu jalqabe. Heektariinis hin qabate. Achi booddees warri maafiyaan dhukaasa garmalee dhodhokaasuu jalqabu. Shaanis isaan duukaa gaafa walitti dhokaasu maatiinsaas karaa maskootii gadi ba'anii fiigani. Gara iddoo dhukaasichaa deemi kan jedhame poolisichis iddoo dhukaasichaa ga'e namoota du'an baay'ees ni arga. Achi booddees maafiyaa waliin gaafa isa argan gara isaatti dhukaasuu jalqabu. Poolisichis gatii dadhabaa hin turreef gara warra maafiyaa kanaa tokkosuudhaan namoota baay'ee ajjeesa. Yeroo kanatti gareen maafiyaa kun xiyyeeffannaa isaanii Shaan irraa kaasuudhaan gara poolisichaatti naanna'uu jalqaban. Shaanis carraa kanatti fayyadamuudhaan karaa maskootii miliqaa. Gareen maafiyaa kun wal gargaaruudhaan erga poolisicha ajjeesanii booda irra deebiinaan xiyyeeffannaa isaanii gara Shaanitti gochuudhaan itti dhukaasuu jalqabu. Shaan akkamiyyuu ta'ee erga makiinaa keessa galee booda mucaasaaf haadha manaasaa fuudhee makiinaa isaadhaan harkaa miliqa. Gareen maafiyaa kun garuu makiinaa isaanii keessa galuudhaan dudduubarraan hordofaa itti dhukaasuu jalqaban. Shaan makiinaan isaa dadhabaa akka dhufe gatii bareef karoora tokko baasaa. Makiinichas ariitiidhaan oofee battaluma sanaan dhaabuudhaan dafee makiinicha keessa bu'uudhaan jalqaba irratti shufeerichaan warreen hafan maafiyaa lama ajjeesuudhaan Kaarloosin qophaatti hambisa. Kaarloosis itti lafa sodaachisuu gaafa yaalu Shaan allama lukasaa rukutuudhaan mucaansaa eessa akka jirtu baasisuuf yaala. Eessa akka isheen jirtu erga inni itti himee booda osoo hin gaddiiniif mataa keessa dha'ee isa ajjeesa. Innis maatii isaa warra hafan irratti balaan akka hin geenye sodaate haati manaansaa mucaasaa futee gara magaalaa biraa akka isheen deemtu itti hime. Inni immoo as waan jiru waan hundumaa akka fixu itti hime. Innis wanticha fixuuf jedhee hiriyaasaa Maaksitti bilbila. Maaksis meeshaa baay'ee ciccimoo ta'an fiduudhaan karaa isaanii gara maafiyaan iddoo inni taa'u Meeksikootti deemuu jalqabani. Halkan irras gara mana Viiktooriin dhaqanii gaafa ilaalan Viiktoor fagoorraatii gaafa inni silkii haasa'u arguuni. Osoo yeroo isaanii hin balleessin dandeettii waraana isaanii durii fayyadamuudhaan gaardii Viiktooriin tokko tokkoon ajjeesaa gara keessaatti ol galu. Viiktooris sagalee dhukaasaa dhaga'uudhaan Shaan akkatti dhufe bare. Shaanii fi Maaksis nama tokko osoo hin hambisiin ajjeesu. Dhumarrattis kutaa Viiktooriin ga'anii sila ana malee namni hin jiru magaalittis kan bushu anadha jedhee isa fokkoraa ture hin jilgeenfachiisuuni. Mucaan koo iddoo isheen jirtu natti himi jechuudhaan baay'ee humnaa ol rurrukutaani. Viiktooris dha'ichichi gaafa itti ulfaatu iddootti durboonni butaman itti agarsiisuuf isaa wajjin walii gala. Achi booddees Shaanii fi Maaks Viiktooriin fuudhanii makiinaa keessa gashanii gara durbootaatti deemsa jalqabu. Achis gaafa ga'anii gaardota hundumaa ajjeesanii dhumarrattis kutaa dubartootaa ol galuun Shaan mucaasaa argata. Ammateenis erga walitti bu'anii booda gareen maafiyaa gara biraa osoo hin dhufin Shaan ijoollee durbaa fuudhuudhaan achi keessaatii ba'a. Maaks immoo gumaa hiriyaasaa ba'uuf Viiktooriin giddirsuu jalqaba. Billaasaas gadi baasee haala nama jibbisiisuun mataa Viiktooriin kuta. Dhumarrattis Shaan mucaasaa olchee maatiisaa hundumaa walitti qabee gara manaatti deebi'a. Seenaan keenyas asuma irratti dhuma. Fiilmicha akkasin jaallattan keessi koo abdii godhata. Anaan immoo na gargaaruuf viidiyoo kana laayikii gochuu yoommoo maatii hin taane ta'e sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaattis bu'uu akka hin daganne. Kana waan naa gootaniif ulfaadhaa galatooma.